Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota raadiyoo fi nagaa keessanii fayyaadha. Baga dhuftanii gara chaayinaala kootii hurri chaayinaala kootii faara taatan subscribe godhaa maatii koo ta'aa galatoomaadha. Amma raayizaa lafeedhaan hojjechuu fi duraan dursee amma lafee huddaa kun qimamoota kan hunda liinkii jala description kii jalatti isinii barreessa. Kanaafuu amma akkanatti qimamoota kan waliini nan huddaa jechuudha. Diinaa fi wannoodha qarafaadha. Firee isaa akkamuuni osoo hin daakkaminiidha. Amma kana laficha immoo as keessa kaa'ee wajjin huddaa jechuudha. Lafee dursee jechuudha. Sirriitti akka bilchaatutti agaruma sirri bilcheessee akkanumatti zayita kan waliin qimamee waliin huddaa sirri bilcheessa amma jechuudha laficha. Baay'ee tokko mi'aawaa yaa namni martuu ni beekaa akkaataan itti hojjennutu garaagarummaa malee hunduu kan ilaalee hin jiru. Namni kenna raayizii baay'inaan ni beeku yoo nama tokkollee gargaaree jedheeti. Kanaaf amma immoo akkanatti bilcheessaa jechuudha sirriitti. Amma xiqqoosii bishaan haa sirriitti naamushuu sirrii haa nyaannu. Irraa lafarraa akka foon sirriitti nu yaa'uu fi bishaan xiqqoositti godhadhee kunoo sirrii bilchaateera bishaan sanillee fixataa jira. Yeroo sirriitti bilchaate lafeen yeroo san bareeda namaa ta'a. Sirrii bilchaachuu qaba. Kunoo kana fakkaataa bilchaateera amma. Amma immoo distii raayizaa koo qopheeffadheera. Amma zayita shunkurta xiqqoositti godhadhee akkanuma xiqqoosii naan huddaa. Zayita xiqqoositti godhadha. Gimmaashamaan gadi jechuudha kaabbii gadi jechuudha. Qarafaa fi itti godhadheera. Firee kamuniiti. Firee kamunii osoo hin daakkamini yeroo tokko raayizii godhanne baay'ee bareeda. Daakkamaa isaa osoo hin ta'in kan daakkamin jechuudha. Amma kaarota kiyyatti godhadha. Akkanumatti takkaanan huddaa wajjin akka xiqqoo haa bilchaatu. Raayiziiwwan dafee bilchaatuuf kaarotii fi ataraa fi boqqoolloodha kosoliyaa. Takka bilchaatu nan eega. Amma bilchaateera. Maaliif raayiziin kiyya dhiqamee bishaan keessa waan tureef osoo bilchaata. Amma raayiza kootti godhadhaa dhiqeera. Amma akkanatti akkaanan huddaa jechuudha. Amma lafoota kiyya kana akkanatti irra naqadhee saniin booda waliin ga'a akkanuma aduu bishaan itti naqini. Bishaan ho'ifataara bishaan ho'aa ta'uu qaba. Yeroo san bareedanu ta'a. Qorraallee itti naqanii garuu irra ka caalu ho'aadha jechuudha.
holiinga akkanumatti jechuudha. Lameen maalii fi qimamoota isaa hafuura lafee wannoo isaa jechuun foolii isaatii fi dhuka isaanii fudhataa jechuudha. Bareeda ta'a. Nama bishaan kiyya kan ho'eedha itti naqadha. Yaa bishaan yoo raayiziin keenya kaappii 2 ta'e bishaan kaappii 4 ta'uu qaba. Kunoo kana fakkaataa bareeda ta'ee bilchaateera baay'ee mi'aawaa. Kanaafuu nagaan naa turaa viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti hundi keessanuu bakka jirtanitti nagaatti. Baafachuu fi faxuuruu hin geenne kanaaf hin baafne. Akka jaalatan abdiin qaba. Hoo jaalattanii share like subscribe godhaa. Nagaan naa turaa.